nagaa. Galata Jirta. jirra kun Hajat. galata waaqee jirra. Maal irra mun barfatte dafteen. Maali boojii natti baay'ate haaloo tokko faan mijeessaa ture. Tolenta. Kun nagaa. Nagaa dhabnee Nagaa. maatiin kee nagaa. Har'a geera. Nagaa sanii kan keeyo. Maali fataa daboo rakkoon. Ayyaana kam ture. Ayyaani baay'ee akka addaa ajaa'iba ture. Jala dabarte moo dabarte. Keessa hin darbe. Bareeda. Bareeda. Ankeettamii maal naati mana immoo Ati mana nagaa si ergiteet. nagaan ishee dhaabata. Kan keeyo. Si ergitee deemkolle. Tole nagaan isaanii. Maal ture? Namatu sin barbaada tura ammoo aseenaa. Maal ture jedhan isaa? Gaantii qabu? Olgashi. Seenaa. Tole maal isin gargaara? Maaf gara keessa namni ummati bakka buusee nu ergateenna yeroo warra immoo carraa ta'e akka gara keessa nu ta'eera jechuudha. Innis dhimma bu'uuraalee misoomaatiif. Dhimma bu'uuraalee misoomaa eessarra? Gandi keenya ganda dheebuu qabu dhimma bu'uuraalee misoomaatiif. Maqaa magandichaatu. Ganda dheebuu. Dheebuu qabu. Kasmini. Ganda dheebuu. Jira ganda akkasii jira. Bu'uuraalee misoomaa. Lamaan keessanuu akkasii. Akkasuma lamaan keenya. Bu'uuraalee gara biraa. Gaaffii inni tokkoffaan dhimma daandii jechuudha. Gaaffiin tokkoffaan dhimma daandii. Inni lammaffaan immoo ibsaa. Inni sadaffaan immoo tajaajila fayyaa. Bishaan qulqulluu. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa. Mana jireenyaa. Kanaadha jechuudha. Mana jireenyaa. Eessarraa dhuftanii maaltu isin erge uummata? Uummatatu bakka buusee akka nuyi gaaffii kana finnuu fi uummata bakka buusee nu ergee jechuudha. Iyyata qabduu kanaan dura. Kanaan dura iyyata qabna. Bara meeqa? Bara 2005, 2007, 2009 ammas yeroo bara kana dhufne irraa Maal isin nama wajjin hojjetaa baatanii waajjiricha kee ammoo gaaffiin keenya kun nuun fuudhamu. Isin madda Kaamsanii ukamsee ka'u. Nama biraa dhufaa ture. Daakkee nama biraa dhufaa ture ammoo jijjiiranii nu erga jechuudha. haa ta'u. Sanumaadha dhimma bu'uuraalee misoomaati. Lamaan keessanuu. Gandi keenya baay'ee ganda dheebuu qabu baay'ee rakkoodha. Haalli ganda keenyaa sun baay'ee rakkisaadha. Sababiin isaa maaliifi haalli wantoonni amma haasa'amaa ture hundi isaayyuu ganda keenyatti wanta rakkoo ta'e jirudha jechuudha. Inni kun keessattuu dhimmi daandii sun baay'ee waan nu rakkiseeruufi gaaffiin uummati qabus immoo isa kanadha. Maaliif gaaffiin keenya hin deebi'u maaliif akkasittiin hafaadha. Isa kanaaf gaaffiin keenya tokkummaa jechuudha. ganda dheebuu qabu irraa dhuftanii jechuudha. Uummata jiitu isin erge. Dhimma misoomaa, dhimma daandii, dhimma ibsaa, tajaajila fayyaa, mana barumsaa, kanneen kana dhuftanii jechuudha. Wantoota kanaaf dhumne. Egaa itti dabaluudhaan egaa xumuratti kana itti dabalu keewwata 41 keewwata guddaa 41 muraa 4 isaarra irra jiru sun akka inni nu ilaalamu akka biyyattiitti nus lammii biyya keenyaatu lammii biyya tokkooti waan ta'eef lammii Itoophiyaati waan ta'eef gaaffiin sun illee akka inni dubbifamu. Keenni 41 keewwata 41 muraa 4 keewwata Maal jedha jira? immoo bu'uuraalee misoomaati. Innis jechuudha. Sanuma duubaasaa keewwata 90 keewwata xiqqaa muraa tokkorraa wanti jiru sunis nuuf ilaalamu. Keewwata 90. Maal jedha jira? Jechuun achumarra jira wanti ta'eef. maal baasara mini mo'aasa nan beeknu jechuun yoo nu yaadachiisaa deemtan abbaan isaa mini targaan jechuun qaama seektarri keenya cirra mini waajjirri keenya wanta ta'eef. Maarri innis dhimma bu'uuraalee misoomaatiin kan wal ilaallatudha. Kun ilaalamuu qaba. Yoo ta'e dubbistanii immoo caalmaatti arguu dandeessu. Bu'uuraalee misoomaa kan ganda tokko barbaachisudha waan ta'eef sana ilaaltanii deebii itti nu laachuu qabu.
Haalli keessan kun jechuudha. Amma walumaa gala haalli isaanii kun dhaalfaan jiru. Isayyuu 2015 2000 minaamini iyyata dhufaa turreedha. Amma yeroon kun yeroo maalidha? Yeroo maaliiti yeroon? Nuuf yerootti gaaffii keenya deebii argatu. Maal amma deebii argata sababatti isinii deebiin. Amma garuu isin maal gootu beektu? Amma garuu jechuudha. Adeemsi deemaa jirtanii yoo nuun jechuudha. Gaaffiin keessan nuun gallee waa'ee keeyyataa nu gaafattu seektarii keenya machuudha miti. Tokko keeyyata gaafataniittu waraana misooma gaafataniittu yeroo ammaa kana mootummaan maalirra jira waajjirri maalirra jira namni maalirra jira waan jedhamu itti yaadaniittu tokko kana waajjiruma kana yommuu dhufuun keessan kun uummata bakka nu buusee jettan uummata kanas qaama wal qixxeessin hin beeknu kanaafiyyuu qaama sana immoo nutti himuu hin dandeessu nu wal qixxeessitee nuu dhaqaa isiniin jedhe. Kan nuti jedhamu itti gaafatamaa gandattiiti. Eenyu jedhamani? Itti gaafatamaa gandattiidha? Furgaasaa. Furgaasaa beektaa? Rakkina qabu amma garuu daqiiqaa sa'aatii 24 fi to'annaa jala oolanii. Baay'ee nurraa 2005 6 7 as dootte. Dabarsi gadi. Haala kam dubbii kun? Gashera seenaniiru. Yeroo ni baaseen itti baaftachuudha isaanii jedhe. Keewwata Maal argine akan? Sinkee gubbaa. Garuu gaaffii isaanii sirriidha. Waa'ee gaaffii isaanii sirrii ta'uu yoo ta'e waa'een keessa isaanii si dhibeerasi. Amma sobee Maal seektaree nu ilaalatu wantichi gaaffii jiru. Ani kaniin jedhe keessa sana maalirraa dubbifte kun dhuguma keetichi akkasuma jedhe. Jarrichi moodha. Jarrichi moodha. Jarri dhufan kun dhugaa isaanii miliquu malee beekaa tursuudhaan malee qofa barsiisuun malee hojiin isaanii sirriidha. Haala ishee magaala. Biyyoota isaanii kana dhibbuu rakkina qabu jechuudha. Haalee daandii rakkina biyyichi baay'ee dhiphata. Rakkoo daandii illee qabu, rakkoo mana barumsaa qabu, rakkoo bishaan qulqulluu qabu, rakkoo baay'ee qabu jechuudha. Rakkoon isaanii ilaalama amma garuu hin baamna. Abaatummayyuu ba'anii jechuudha. Xumurteetti yaada jijjiirrataniiru yoo ta'e gashuu dandeenya. Kan ta'u yoo ta'e achitti araammooftu. Haala iyyata isaanii sana yeroo dhiyootti nuyyuu qabanneerra mari'achaa turre gadi ol geeddu. Jennu yaadachiisa isheen jettee fannee hojjenna. Kanaaf miti. Suluma qabanneerra. Mee baasme? Baani. Baanii. Haa Dhufan moo? Asa dhufanii. Asumaati. Gara deemaati. Yaada keessanii waan jijjiirrattan qabdu. Yaadi keenya sun silaaramanii waan ta'e jiran hin qabnu. Dhimmamti nuyi sila yennu suni nuuf ilaalamu. Yaada jijjiirranne? Lakki. Yaadichi namti silaa sun amma inni nuyi ilaalamuu danda'utti yaadee jiran kun rakkoo keenyadha rakkoo nuyi yaadudha waan ta'eef. Atis akkasumaadha. Akkanumaadha. Amma isin jechuudha. Isin amma xiqqoo sa'aatii 24 fi to'annaa jala isin hoshine nuyi haala kana to'annaa jala oolle jettanii galtanii odeessitanii jechuudha. Rakkina cimaa asirratti qaba. Kanaafuu kana tun dubbatini iyyata keessan kana yeroo itti hojii ishinu qabna jechuudha. Qabanneerra saaba keessanii utuu hin ta'in nuyi wanta goonu qabna jechuudha. Garuu yeroon kun yeroo waajjirri rakkina baay'ee keessa jirudha. Hojiin hojjetamaa jiru, haalli jiru beekamaadha. Kanaafuu akka kanatti yoo ol banne gaarii ta'a jechuudha. Galtanii olleettanii dubbattanii uummatatti rakkina asirratti qabaatu. Uummatatti waan himtan qabdu waan amma isinitti maaruutin uummata walgana teessee nu ergee eega jettanii tokko nu hidhanii jettan dhimma keenya sirriitti nurkaa fuudhanii nu kabajanii jettu waa'ee hin hidhamanii dhageenye uummatu naasa'u dhageenye jennaan nu isinuma gaddoo nama qabna uummatu naasa'u dhageenye jennaan tu namni haasa'u dhageenye jennaan halkan sana mana bulteen kana qabate qabadhaa.
Gaaffii keessan immoo isiniif yeroo itti deebifnu qabaachuu dandeenya. Amma yeroo ammaa kana waajjirris namni kamiyyuu yeroo wal fakkaataadha wanti inni irra jiru. Isiniyyuu beektu isinii deebisuun hin barbaachisu kun jechuudha. Isinuu beektu. Kanaaf iyyuu maali yeroo kana keessa iyyati kun hin iyyatamu jiraachuu hin barbaannes maal taatan? Amma kallattiidhaan maqaa isaanii qabachuu kennu. Qabi maqaa isaanii itti mallatteessanii baatu. Lammataa hin deebinu itti mallatteessitanii baatu. Maqaan kan keenyu. Dhokataa. Dhokataa eenyu? Dhokataa baasaa. Dhokataa baasaa. Kan keenyudha. Of dhoksaa. Lakkuudhaas dhokataa baasaa. Ani makichum duyya. Of dhoksaa. Jettium. Haalli keessa maali makichi? Eetus immoo kaasira. Eeratti maqaan kee? Of dhoksaa. Of dhoksaa. Kacha shirbadhu. Ekkana gudi. Sirriin maa maqaan kee? Mattaawoqiyaa kennuu kennita. Harkaan uffata mattaawoqiyaa. Harkaan uffatee laatu. Kanaafuu amma deema. Yaa beenu. Amma deemu wantoota. Adeeman ni adeemu. Of dhoksaa baasaa. Of dhoksaa baasaa. Too makicha kana laatu. Ajaa'iba. Haala jirna maal godhu beektaa? Haala dhimma iyyataa jiratti kana walgahii waamneeti uummata warra seektarootuma biiroo keenya istaafota waamne walgahii geggeessinee haala jiru kana hojiirra nooshinaa. Tolee haala isaa waliin maal Miidhamaadha uummati kun. dhugaa isaanii maal Nooraa isaanii sunis nooraan ta'e tokko jira beektaa naannoo sana nooraa ora fidoo kan jiru. Bara sanaa fudhatama qabudha isaaf kaan amma sana. Noorichi hojjetamee daandiin ittiin bahee jira. Ganduma dheebusee jedhamu sana keessa ganda dheebutamu sana keessa. Sana faana naannoo sadii gidduu kan jirtu yeroo darbe walgahii achitti deemeen ture fiildii wayii daalcha deemeen ture. Iddoo sana dhuguu rakkina qabu naannoo sun. Tolee nama jijjiirraa reefu man dhufa. Namni achi waan sirbu amma kaardaadhaan wal baatee deema. Amma yoo walaam. Dhibbata. Dhiphina cimaa keessa jira. Kan amma kaardaa wal baatu kana booddee maalii wal baataa yaadi kaa. Kanaaf yaada isaanii akka kanatti ilaalla. Ammaaf garuu callume ni ilaalama. Callume inni takka ilaallee waggaa namaan sadan tokko booda jechuudha haala isaanii tokko. Tolee hin barraa. Callume. Egaa. Mormoo dafgotti. Barnooti fata. Akkamatti nageenyi magaltee Baay'ee turuu ture. maali waa'ee nooraa kanaa baay'ee na yaachise. Baay'ee waa'ee tuwaasa maqaa isuman kaasu fedha waan jedhe bane waa'ee nooraa kanaa baay'eedha kan gaddisiisee jiru. Yeroo baay'ee gaafa iddoo riqicha kanaa dhufu asa kan biraasa baay'ee natti hin tolu maaliif baay'ee sammuun kootti na dhiphataan riqicha akkasitti akka kanatti koo seeftiin isaa eeggate bakka ispeeshaalidha riqichi kun akka Oromiyaatti illee iddoo sadarkaa lammaffaarra kan jirudha. Garuu tajaajilli inni kennaa jiru amma riqicha gadaanaa illee kennaa jiru jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisudha. Fayyaa keessanii nagaadha nagumaas nagaadha fayyaadha nagumaas nagaadha nagumaas nagaas nagaas nagaa nagaa nagaani nagaa nagaa immoo bakka bu'ee Oromiyaa jechuudha. Dhimma daandiidhaa fi dhimma nooraa riqichaa jechuudha. Baay'ee jaallatamaa. Yaa dhimmi keenyas kanuma ture kanuma mari'achaa irra. Haaluma akkuma ilaallutti iyyuu komiin keenya waa'ee keessanii jechuudha kan nu haasaa jirru. Riqicha kana akka kanatti ijaartanii tarii isinuma biraa ba'e natti fakkaata. Baajatii riqichi kun ittiin ijaarame yookaas karoorri isaa isinuma biraa ba'e natti fakkaata. Riqicha kana akka kanatti hojjettanii isin asitti irraanfachuun baay'ee kan nama ceephaasisudha jechuudha. Maaliif ani isinan gorsatu hin taane utuma beektanii ta'uu danda'e utuma beektanii balleessaa yoo ta'e baay'ee dogoggoradha. Kun nuuf yoo yaadatamee ariifidha. Riqicha akka kanatti ijaaramee hanga irraatti illee hawaasi keenya tajaajila itti kennamaa hin jiru. Horiidha namadha kan irra deemu miilaan deemamaa jira jechuudha. Riqichi kun kan inni ijaarameef immoo uummati keenya geejjiba asirraa tajaajila kennee uummata akka fayyadamuudha. Garuu hanga ammaatti uummati keenya kaardaan wal baataa deessuun utuu mana yaalaan ga'in karaatti baay'ee miidhamaa jirti. Dhukkubsataan karaatti miidhamaa jira. Kun immoo rakkoon kun rakkoo isinuma bira natti fakkaata maaliif ijaaramee amma maatii daandii ittiin bahin jira jechuun baay'ee waan nama Aradaa cimaa jechuudha. kun waan ittiin baatamu jira hawaasumti keenya kan itti fayyadamu. Muka jechuun mukumaadha waan biraamini. Eeshi. Bakka Mukumatti siree jalatti ittiin nama baatta namooti. Mukarraa jedhama.
Mukuma murtee jechuudha. Mukuma murtee siree jalatti taa'e isa booda ittiin baattee deemta jechuudha. Yemmuu gara amma sagguu uummata keenyaa du'aadha bakka luqqee Dibii kan jedhamu jiru. luqqee kun muka sagguu uummata keenyaa Dirii baata. Diriidhaan baatanii mana qorichaatti geessu jechuudha. Eeshi. Akka kanatti Egaa kan isin gaafadhu gama amma kan isin gaafadhu ani egaa kan bakka bu'ee Oromiyaa ta'ee madaandiidhaa fi dhimma riqichaa irratti dhimmoota bu'uuraalee misoomaa irratti akkan hojjedhu amma sitti meera jechuudha tureessa kaaseera jechuudha. Garuu jalqaba irratti kan deebi'u gara booda isin deebi'u yoo ta'eyyuu nooraan kun eessaaf eessa gidduutti argama maqaan isaa lagi kun lagi nooraa kun maqaan isaa maal jedhama? Nooraan kuni aanaa laaloo sadii fi aanaa ganjii gidduutti kan argamu. Maqaan isaa nooraa Hora Fidoo kan jedhamudha. Hora Fidoo. Eeshi. Nagara. Fayyaadha si. Nagara. Naguma si. Naga. Waa'ee nooraa kanaa maal beektu? Waa'ee nooraa kanaa ni wanti hin beeku. Hojiidhaaf hojjetame akkamatti saxxadee taa'uu isaan beeka. Calliseemu. Hojiidhaaf hojjetame jechuudha. Hojii mata ittiin hojjetamuuf ture. Amma garuu callume akkamatti taa'aadha. Amma kun dhoqqee horii faatirra jira jechuudha. Asummaarra kan oolu horiidha. Kan akka harrootuma faatirra yaa'a jechuudha. Uummati kan inni ittiin daldalatu harreewwata waan ta'eef sumatirra yaa'a malee. Kan biraan beektu. Nyiru lakkee wanta fayyadu. Takkaa makiinaa darabee hin beeku sirra. Mba'u maalee isaan nufu. 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 Walumaa galee daandiin hin hojjetamne jechuudha. Daandiin Hojjetan jechuudha. riqicha kanatti baasu daandiin aladha walumaa gale. Daandii irraa. Egaa gaaffii amma itti gabaatti kana isaan akka kanaan jedhetti nu biraa xumurameera. Gabaasa nuu kennaniiru jechuudha. Gabaasa nuu kennan gabaasa dhugaa inni qabannee taa'arra. Garuu immoo gaafa amma qaamaan dhufee gaafa ilaalu ati yaada yaadike. Biyyatti immoo walii galatu wanti rakkina ta'u gabaasa sobaa amma dhufaa jirudha malee biraamini gabaasi sobaa kunoo balleesseera walii gala isaayyuu. Matu waan hojjetamu kan ardeemamee ilaalama ta'e bokkoo baay'ee baay'ee jechuudha. Gabaasuma sobaadha kan biyyatti balleessaa jiru. Laamee ergaa kaasuma dhuftan kana hin argitan. Dikee horii dikee irree argaara jechuudha. Kanatu argaara maal gaa kanaaf ijaarame sila. Dhugaa qabdu sin. Deerbati. Egaa buleesso. Akkuma itti egaa nooraan kun aanaa ganjiif laaloo sabii gidduutti argaman aan jettetta. Aanaa ganjiitiif aanaa laaloo sabii gidduutti ganjii kaasee amma Hora Fidoo kanatti itti kiiloomeetira meeqa ta'a? Amma laaloo sabiitti kiiloomeetira meeqa? Ganjiidhaa kaasee hanga addanaatti kiiloomeetira 7 kan hin caalledha jechuudha. Kiiloomeetira 7 duwwaadha. Walumaa gala asii karaa kana gimbii galuudhaaf kiiloomeetira 22 kan hin caalledha jechuudha. Gimbii galuudhaaf? Gimbii galuudhaaf karaa gaarrarraa karaa oomaarra yeroo ba'u immoo karaan amma ba'amaa jiru tokko jira. Karaa sana immoo kiiloomeetira 75 ol kan ta'u. Kiiloomeetira 75 mangadaan dheeraachuu jira. Mangadaa baay'ee dheeraadha. Mangadaan kutaan isa kanaadha. Kunoo karaa kana immoo gad deebi'ee barbaannaan karaa alamtabarii irra naannoftee ganjii galuu dandeessa jechuudha. Karaa yuubdoo irra naannoftee. Achiin ba'ee dhufe. Achirra immoo yoo xinaate kiiloomeetira fagoodha. Amma kana rakkina amma kanaa keessa jechuudha. Mangadaa kutaa dhokateera jechuudha. Daandiin kun daandii dhokateeru jechuudha. Daandii baay'ee dhokachaa ta'e dambeeloo leessu hunda. Nagaasi. Naguma. Kammuche. Kam fayyakeeti. Naguma. Nagaalaati. Fayyakeeti. Nagaa waa'ee nooraa kanaa maal beektamu ta'e? Horii dura deema? Makiinaa takka adda deemu nagarreeti. Horii malee waan kan biraa maal dura deema? Dubartoota ulfaafaa akkabittiin baatanii asirra deemu. Makiinaa moo danqaraan baatu? Muka muranii danqaraara ka'anii kaaboodhaan xaxanii gidii jedhanii baatee deemu. Kana beektaa? Dhugaa qabdu mucaa koosiis. Waaqayyo si haa guddisu. Gaaffii keessan nan deebisa. Karaan kun tureera erga hojjetame. Mucaan kun xinnoodha baay'ee xinnoodha mucaan kun akkuma isin argitanii. Maaltu xinnoodha sammuu ishee sama guddaa yaada guddaa qabdi. Garuu inni aarti mucaan kun iyyuu nama guddaa caalmaa aartee makiinaan hin jiru meerreettee as teessee haasaa olti horii heddii laga kanaa horii heddii. Kan keessanii? Mucaan kun hankoodha. Laga kana olti mucaan koo kun galgala maaliin baabba makiinaan kanarra bahuu jetteen horaan mana ga'urra maaf hin deemu makiinaan jettee galtee baay'ee asoftiin rakkatti akkuma mucaan koo kun immoo jedhe. Nooraan kun 2007 ijaarame. 2007 jalqabee 2009 xumure. Akka kan jara warra adii gubbaatti immoo 2014 xumure jechaadha. Garuu amma irraatti waan tokko nooraan kun jijjiirama hin argisiifne kunoo namumatti irra yaa'a malee makiinaan waan tokko irra adeemaa hin jiru. Kan irra adeemaa jiru harroota kunoo amma harroota gubbaa sanatti hin agartu. Nan arga. Harrootumatu ba'aa guuree irra deema. Namootis achi hin galu. Waan tokko hin jiru wanti irra deemu dubartoota ulfaa gaafa rakkatanii akkuma isaanii yaada isiniitti himanii yaada isinii kennanii dubartooti ulfaa karaatti kan miidhaman jiru hamma kana baatanii gidibiidhaanii sireedhaan baatanii ambulaansiin karaa keessa galuun qabu mangadaan kun sirriitti hin hojjetamne karaan itti hin baane makiinaan yoo karaan itti bahe malee keessa deemuu hin danda'u
kunoo kanaan cinqatii arga kaa ummati keenya dubartooti ulfaa kan miidhaman faatu jira. Kanaaf isin Oromiyaa irraa dhuftan erga ta'e mee karaa keessan maal isinitti fakkaata yaada kana nuuf qabame. Yaadi keessa yaada bareedaadha. Yaadi keessa yaada sirriidha. Yaada dhugaadha. Kottu mucaako. Ofitti qabaa na ajjeesu. Ofitti qabaa. Dheebuu bu'uuraalee misoomaa qabdi nama mucaaqni kun. Yaaddiin. Sammuu ishee guddaadha. Sammuu biyya bushee booddee. Mee maaloo kana gaa mee olluu dabarsaa kaa gubbaatti maaloo mee waan isinitti himne kana. Eegaa yaadi keessa yaada sirriidha. Nuuraan isin argeettiin haaltan kuni baay'ee xiqqaa miti. Kan itti beechuudha. Akka waajjira akka Oromiyaatti jechuudha. Birrii miliyoona 14.5 hojjetamee nu biraa xumuramee makiinaan irra deemaa jira. Naggaadonni adda addaa mi'a gurguddaa fe'amee irra deemaadha. Makiina guddaa akka inni ijaarame jechuudha kun akka nooraa dhidheessaarraa miliyoona tokko qabu jechuudha. Akka miliyoona 14.5. Kana laalaa wanta isaan nu hojjetanii jiran. Egaa nooraan kun Kana laalaa ka. makiinaa guddaa maashinii guddaa jechuudha. Maashinii guddaa baatee kan deemu miliyoona 14. Waan miliyoonatti bahee namni irra deemame kana laalaa geejjibii irra deemaan jiru makiinaan nuun immoo yeroo sana makiinaan isinii ramadama jedhanii waan tokko mammaatti makiinaa irra deemaan jiru horiidhaaf namatu irra deemaa dubartooti ulfaa miidhamaa jiru maaloo kana dafaatii biraan nu ga'a. Egaa nu egaa akkeettiin iyyaanne hojiin hojjetamaa jiru jeen makiinaa irra deemaa jiranii mucaan amma eegi dhalate makiinaa nagare. Mucaan hin argine wanti ishee yaaddu moo waan gurguddaadha. Wanti na gaddiise natti boomeera makiinaa maaliif nan deemu nooraa kan mucaa xinnoo kun gaafa keessa naaftu. Isin mee isin dhugaa qabdu baay'ee dheebuu qabdu isin. Gaaffii keessan kun baay'ee nama gaddiisa waan nama gaddisiisudha. Ofitti qabaa guddatti. Malee kun isiniif hojjetama. Nooraan kun akkoo tammeette asii nooraa baay'ee kutaadha. Kiiloomeetira tokko baate. Waa'ee dhimma kanaayi haalaan daamaa ta'e ayyandatti nu qaba. Isinii qaba. Ayyanda nu qabate naannoo nooraa kanallee waraabdanii kiiloomeetira jirullee qabatanii turu. Haala kana irratti hojjechuu qabdu. Isinii qaba. Bakka kaanutanii biiroo keessatti hin ta'in irratti hojjechuu qabdu. Isinii qaba. Irratti hojjetan taanaan Isinii qaba. Yaada keessan kana isinii qaba. Amma laaloo asaabii keessan bee dhufe wanjoo kan jedhamtu keessan bee dhufe miilaaf illee deemu kan hin tolle makiinaa irra deemaa jiru waggaa afur. Miilaan dhufe. Makiinaa irra deemaa jiru waan jeen makiinaa irra deemaa jiru waggaa afurii kaasee makiinaa deemaa jiranii lafa waan deemee dhufe jechuudha. Ammas iyyaafadeen dhufe. Kanammoo yaada keessan kanammoo siniifan qaba. Yaada keessan kana siniifan qaba. Gaaffii keessan kanammoo siniif qaba. Siniif barreessa. Fuudheen naqa. Ajjira koo fuudheen naqa. Akka nooraan mata duree qabeera. Waa'ee bu'uuraalee misoomaatiif birrii miliyoona manaatti ba'ee konkolaataan tokkollee irra deemaa kan hin jirre naggaadeen tokkollee irra hojii hojjetaa kan hin jirre. Aanaan immoo xumurameera nuun jedhanii beeksisa keessi nuun gaanii jechuudha. Isaanis jechuudha xumuramaadha nuun jedhanii hojii hojjetamaadha makiina irra deemaadha. Dubartoonni ulfaa ambulaansiin dhufee manatti fuudhaadha mana isheetti fuudhaa jira nuun jedhanii. Isinii qabeera yaada keessan kana isinii qabeera. Ragaadhaaf immoo isinii waraaba. Isinii waraaba ragaadhaaf isinii waraaba. Isinii waraaba ragaadhaaf. Ragaadhaaf tola waan ta'eef waajjira kan buree. Waraabuu waan egaa jiroo shudhamu. Jiroo shudhamu wanti guddaa. Waraabbii namoota baay'eetu waraabee jechuudha. Isinii qabeera isinii fuudhee nagaa yaada keessan kana immoo xumuramaa isaa isinii fida yaada keessan kana xumuramaa isaa isinii fida waan tokko isaa keenya jedhanii xumureen dhufa. Irratti isinii hojjeta. Irratti hojjeta.
dhugaa badde. Dhugaa maaliif dhokattee dachee tiyyee si waama, si arguuf lafeen cabee dhiigatu lolaafama. Atoo garaan jabaattu karaa kee maaf cufanii, waltajjii irraa yoon badde manaa gad si baasanii. Akka ati dhimma hin baafneef moofaa sitti haguuganii, si awwaaluudhaaf deemu boollatti darbatanii. Guyyaan kee yoo ture si hidhaa ciccirtee dhufta, ardii dukkanni marsee biiftuu keetiin uggurta. Jabaa duuti dadhabee misaa'ilaa addunyaa, sagalee kee iyyuu dhabnee rakkoon qabamnee boonya. Lafa akka hin qabanne bidda kee maaf ciranii, afaan kee cuqqaalanii ziippii sitti tolchanii. Atillee iyyuuf yaaddee kan siif birmatu dhabdee, keessootti galtee teessee harkaan miillaan caccabdee. Qaroon akka nagarreef qaballaadhaan jaamsanii, daa'imni ati hortesii duraan karaa dhafanii. Jilbeenfadheen si waama anu halkaniif guyyaa, dukkanatu si marsee dhalootatu sitti iyya. Namatti sorma taatee hunduu kunoo si reebee, akka cincaa raqaas tufee si bira darbee. Yeeyyiin si liqimsitee shaataa gootee si baafti, hattuun mana kee diiddees dirqama ishee ijaarti. Ijoolleen kee muraasni mimmaamaaf lolaasu, azzanii kees jedhanii kafana iyyuu tarsaasu. Yaari koonaa jiraatu jikseensi duukaa fiigaa, soba tanaaf hin malu booda qe'ee koo diigaa. Abiddi dhugaa dhaamtee kan sobamaaf dagaagdee, harmeen dhugaa deeksisii karaatti maaliin cabdi. Ammatuun ka'ee ibsee dhugaa keessa koo jiru, ammuma nooraa fidoo wantumti ga'u hin jiru. Bitaanis yoo ilaalle mirgaanis yoo ilaalle, dhugaan mul'achuuf kaanaan somni immoo mataa caale. Mee maal nurraa barataa dhalataan inni booddee, anoo kana ilaalee garaan koo iyyuu nagadde. Ammatuu kaanee tilmaama isaa madaallee, fageenya ganjii ka'ee homarra qaxxaamuree magaalaa gimbii galu, ija haqaa yoo laallu isaa dhaaree kan caalu. Daandiin dhugaa jallannaan sobaaf karaa soofanii, utuu dhuma beekanii galmee dhugaa dhoksanii, wayi dhugaa badde.